Ashamark fune kamirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduuwwan gaggabaaboo guyyaadhaaf jenne qabanne isin hidhaannee jirra oduudhaa wajjinan Mahadi Abdulbaasit. Oduu keenya kan jalqabaatiin godina Boorana Bahaa aanaa Gumii Eldalootti poolisiin meeshaa waraanaan dursee yakka gudeeddii raawwatee hidhaadhaan adabamuun isaa himame. Aanaa Gumii Eldalootti miseensi poolisii farra riphee lolaa meeshaa waraanaa hojiidhaaf hidhateen dorsisuudhaan yakka gudeeddii raawwatee hidhaadhaan adabamuu isaa abbaan alangaa aanichaa himee jira. Miseensi poolisii farra riphee lolaa kun hojii idilee isaarra osoo jiru galgala naannoo sa'aatii tokkoo yoo ta'u bakka hojiitti eeyyamsiisuudhaan hidhannoo guutuu waliin gara bakka yakka gudeeddiitti raawwatee kanaa imalee ture. Poolisiin kun abbaa warraa miidhamtuu kanaa manaa baasee fageenya erga geesseen booda mootummaan akka isa barbaadu itti himee ture. Halkan walakkaa meeshaa waraanaa hojiidhaaf hidhateen sodaachisuudhaan haadha warraa kanas kallattii abbaa warraa irraa fuudhee deemeen addatti gara bosonaa geessuudhaan yakka dirqisiisanii gudeeduu kana kan irratti raawwate ta'u BBC'n abbaa alangaa wabeeffachuudhaan gabaasee jira. Eeruu miidhamtoonni kun waajjira poolisii aanichaatiif kennaniin miseensi poolisii kun torbee tokkoon booda magaalaa Nageellee Booranaatti meeshaa waraanaa guutuu waliin to'annoo jala ooluunis himamee jira. Dhimmicha kan ilaale manni murtii aanaa Gumii Eldalloos miseensa poolisii farra riphee lolaa yakka raawwate kana ni barsiisa jechuudhaan hidhaa cimaa waggaa 9 fi ji'a 7tiin adabee jira. Sosochiin nageenya tiraafikaa akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Shaashamanneetti kabajamaa jira. Ejensiin geejjibaa Oromiyaa guyyaa sosochii nageenya tiraafikaa akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Shaashamanneetti dungoo qabsiisuudhaan namoota balaa tiraafikaa miidhamaniif yaadannoo taasisee jira. Deetan ministeera geejjibaa fi loojistikii federaalaa gama isaatiin balaan tiraafikaa mana nama hunda seenaa waan jiruuf qaamni hundi hir'isuu fi gahee irraa eeggamu bahuu akka qabus dhaamanii jiru. Akka naannoo Oromiyaatti qofa waggaa waggaadhaan lubbuun namoota 1000 olii balaa tiraafikaatiin kan darbu akka ta'e himamaa jira. Godina giddugaleessa Tigraay keessatti haleellaa dirooniin raawwatamuun gabaafame. Haleellaa kanaan lubbuun nama tokko darbee jira. Jimaata halkan giddugaleessa Tigraay naannoo Intichoo keessatti haleellaan diroonii konkolaattota 2 irratti raawwatamee jira. Haleellaa kanaan namni tokko du'uu fi kan biraa madaa'u tajaajilli biroodkaastii naannichaa Tigraay TV'n gabaasee jira. Konkolaattonni kun muuzii zayitaa fi buna geejjibaa kan turan yommuu ta'u konkolaachiftota keessaa tokko kan du'ee fi qarqaraan isaa immoo miidhaan irra gahee jiraachuun himamee jira. Gama birootiin Komishiiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa daangaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu mirkaneessee jira. Komishiiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 17 bara 2018 kaase naannoo daangaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti walitti bu'iinsa dhalatee hordofee haala mirga namummaa hordofaa akka jiru himee jira. Komishiinichi ibsa kan baase jimaata kaleessaa amajjii 30 bara 2026 yoo ta'u dhimma kanarratti mootummaan federaalaa fi kan naannoo Tigraayis ibsi kennee hin jiru. Keessumaa naannoo Tsallamti Magaalee fi Baalaatti walitti bu'iinsi dhalate lubbuu namaa fi nageenyummaa namoota balaarra kan buusu akka ta'e komishiinichi himee jira. Torban darbe dilbataa kaasee iddoowwan daangaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar gidduutti argaman tokko tokkotti walitti bu'iinsi kun dhalachuu ibsee jira. Magaalota US keessatti hiriirri IC mormuu bahame. Daandiiwwan magaalaa Minneapolis keessatti kumaatamaan kan lakkaa'aman humnoota immigireeshinii fi gumruukaa IC mormuudhaan hiriira bahanii jiru. Hiriirri mormii wal fakkaatan magaalota US New York, Los Angeles, Chicago fi Washington DC keessatti godhamee jira. Qindeessitoonni lammiileen Ameerikaa mana akka oolan jechuunis iddoo dalagaa fi akkasumas mana barnootaa akka hin deemne waamicha godhanii jiru. Ajjeechaan Reenee Gudii fi Alex Preeti guutuu Ameerikaa keessatti dallansuu uummataa guddaa uumee jira. Miseensota Koongireesii fi Seenetii paartiilee lameenii irrattis qeeqa jabaa uumaa jira. Jimaata darbe abbaan alangaa US du'a Preeti irratti qorannoo eegalee jira. Oduu keenya xumuraatiin taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliz torbee 24ffaan irra eegaluun taphatamu. Taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliz torbee 24ffaan tapha har'aa Leeds United Arsenaal keessummeessuun eegala. Har'a waaree booda sa'aatii 12 eegalee Brighton Everton, Leeds United Arsenaal akkasumas Wolves Bournemouth waliin taphatu. Galgala sa'aatii 2 fi walakkaa jalqabee Chelsea West Ham keessummeessa. Halkan sa'aatii 5 irraa eegalee falmiin Liverpool Newcastle waliin taasisu xiyyeeffannoo guddaa argatee jira. Bor waaree booda sa'aatii 11 jalqabee Aston Villa Brentford, Manchester United Fulham akkasumas Nottingham Forest Crystal Palace waliin taphatu. Galgala sa'aatii 1 fi walakkaa irraa eegalee morkiin Tottenham Manchester City waliin godhu tapha akkaan eeggamudha. Arsenaal qabxii 50 liigicha yoo dursu, Manchester Cityn qabxii 46 lammaffaa akkasumas Aston Villaan qabxii wal fakkaatuun galchiidhaan caalamee sadarkaa sadaffaa irratti argama. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboon guyyaadhaaf jenne kanneen hangamaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana turan Mahadi Abdulbaasit ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Saayibii Doon waliin ture qophiileen Oromiyaa 11 kanneen afanitti fuu turtii gaarii.